Ashama harkafuun daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube baga bara haaraan isin ga'e kan isiniin jedhan Reedii Adam Tube irra deebi'ee barri bara milkii bara gaarii bara hawwii bara Oromoon itti bilisoomtu nuuf haa godhu jecha ajandaa kennatti tarra ajandaan kennas waa'ee dhuma bara kanaatiif wal qabata barichi waa'ee gaariidha bara kana keessa Oromoo waan gaarii dabarsitee yaada ajandaan kiyya maayinni akkuma suuraa irratti argitan suuraa yeroo seentan irratti argitan kana oduu baay'ee nama gammachiisuun harkaa qaba oduu baay'ee nama gammachiisu baay'ee boharsa baay'ee hunda keennaaf kan abdii ta'ee fi kan onnee keenna nu qulqulleessu jedhee dhamdadha egaan Oromoon wanni beekamuun Oromoon hammataadha garaa laafaadha miskiina gargaaruun beekama guddifachuu beeka waan baay'ee beeka jechuudha gaafa ati rakkattes rakkoo keessaa ol si darbaa jechuudha so akkuma argitan harmeen keenya kuni haati keenya kuni ka suuraa irratti argaa turtan kuni rakkoo guddaa keessa turte ji'oota muraasa dura sababni isiin rakkoo keessa turteef ilmi isii Oromoodhaaf jedhee wareegame ilmi isii Oromoodhaaf jecha lubbuu isaa dhabe sana booda namni isii gargaaru waan hin turre baay'ee rakkattee baay'ee dararamaa keessa turte mana citaa isin argitan duutuu tana keessa turte mana silaa gisee roobni dhufe fudhatee taruu danda'u tana keessa turte Oromoon garuu mootu bal'aa waan ta'eef Oromootti gabbaatee guyyaa tokko yoo dhaggeeffatanii jiraattan OMN irratti ilma kootu narraa ajjeefame ilma kootu narraa wareegame namni na gargaaru hin jiru Oromoo jette Oromoon kun nama saalfachiisu beeytanii ay Oromoo aboobar yeroo tokko nama saalfachiiftanii dhugaa waa'ee qabsoodhuma kana gannu qabe malee silaa Oromoon kun bar wal boonsaa guyyarra rakkina gannu qabe kamaal goonare akkasumattuu iyyuu harmeen teenya kan isin argitan kana mana citaa san keessa mana bishaan lagaa fakkaatu kana bareeda Oromoon ijaartee fi mallaqa kashii harkatti kennitee fi aayyoo teenya boo'icha keessaa kolfatti ceesistee jechuudha eebbi isiin Oromoodhaaf gootu laalamma booda bar gaafa haati namaatu ni gammaddu gammachuu guddaa wayitu namatti dhaga'ama haadha namaa wani caalee wayi jiraare namni haadha si caalee hin jiraasi hin jiru nama tokko haati kun gaafa gammaddu garaan kee dhadhaasi dhuga bakka gammachuu addaa wayii si dhaga'amu egaan harmeen keenya kuni rakkoo gadadoo keessa turte san keessaa mulqattee gadadoo sallaal Oromoo mulqachiistee jireenya gaarii mana gaarii siree gaarii irra ciistee kana booda Oromoodhaaf du'aa godhuu bichaadhu isirraa eegamu loonis bitameefii jira manni isii bareedaa laal mana bareedaa ijaaraneef kaasiin argitan kan mallaqa bareedaa kennaniif illee akkasiin teessatti hin xooramtu kana booda maaliif ilmoo isii san dagattee akka Oromoodhaaf jecha bakka du'aa gootu qofa kadhannaa gootu qofa Oromoon gammachiisee jira jechuudha Oromoon akkatti nama gammachiisu kuni nuufaa babal'atu laal Oromoo wal nyaattu wal saamtu gantuu osoo hin taane Oromoo bifa kanatti wal guddistu yoo nu baay'ate nutti tola keessattuu osoo Oromoo akkamii baay'attee sinitti tola beekta akka dhuunfaa kiyyaatti Oromoon akkamii yoo baay'atte nutti tola beekta Oromoo hawwalee namoota gurguddaa agartee haadholii abbootii namoota hojjetatanii of jijjiiruu hin dandeenye namoota manni isaanii baay'ee hiyyeessa ta'e namoota dhukkubsattoota adda addaa nama gargaaru qofa osoo ta'e wayi namatti tola gartee yeroo akkanaa kana baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama kana boodallee ayyaana kanaan sababeeffatamee wanti Oromoon gootu baay'eetu jiradhee abdadhaa baay'eetu jirallee kana booda baay'ee natti tole guyyaa irraa dhugaa rabbiititti isinillee harmee keessan hin dagatina sirriitti gargaara ooma qabdanii naali waa duniyaa maal abbaa isiiti arabnu guyyaa barbaaddisin dhoorgatti guyyaa barbaaddisinii kenniti kana yookaan immoo guyyaa tokko hattuun kiisii siseente sirraa fuutii harmee gaditti gadhiisa ga jirtu maal abbaa ishiiti mallaa hin dhumti kadhannaan isii sii gootu garuu kadhumatu miti isinii gale so an ayyaana kanaan sababeeffachuun har'a gammachuu chipsii nyaataa jira chipsii yeroo hunda ka gadduma hin dabarsinu gammachuu kana goona chipsii innaa ayyaanni kana fakkaata ayyaana haala kanaa nyaataa irraa silaa biyya guyyaa irraa kana namoota rakkatan namoota dhibaman namoota akkasii kanarra zoore jajjabeessa ture zooreetiniin jajjabeessa ture maaliif namoota harka qalleeyyiin itti dhaga'ama beektaa guyyaa ayyaana harka qalleeyyiin guyyaan inni itti dhaga'amu yoomi beektanii guyyaa ayyaana
namoota harka qalleeyyii ta'an baay'eetti dhagama. Akka namaa lukkuu gaariin bitatanii, foon gaariin bitatanii, uffanni gaariin hin jiru, manni gaariin hin jiru itti dhagama gaafas. Warri qabummootu hoolaa, lukkuu, sangaa, soofaan hin jijjiiramaa, qalamiin manaa hin jijjiiramaa, biffeen hin jijjiiramaa, televizyiiniin hin jijjiiramaa, kumsaaxiniin hin jijjiiramaa, caamman waan hundi hin jijjiiramaa. Bara haaraa waan ta'eef bara haaraa jechuun baay'ee kabajama biyyoota alaa kanatti. Biyya keessatti xiqqoo dadhabaadha malee biyya alaa kanatti bara isaanii baay'isanii kabajan hin jaallatan. Akkuma mootummatu kabaja. Akka kennaa kana jallisanii dhadhaaniitu man deemanii beekta. Kanaaf barri kuni bara itti wal gargaaru haa ta'u sirriitti wal gargaaruu qabna. Hundi keessanuyyuu rakkataa keessan hin dagatina. Nama biyya jiruu gargaarte amma rakkoon nama kennaa maal inni beektanii? Amma rakkataa wayina ollaa isaa jiraate wayi namni na argaa maaliif hin mallakkiya kennaaf jedha. Namni nama kamiin barbaada? Nama dirqama miidiyaa irratti as ba'e. Nama dirqama namni sii dhagahuu qabu. Waan akkasiisan hin eegin bannaa laachuu. Dhugaa rabbi waan akkasiisan hin eegina. Wanni isin godhuu qabdan rabbiif jecha yookaan waaqa keessaniif jecha namaa godhaa malee na argaaf si fayyadu. Na argaa yoo goote gatiin qabda taslan. Na argiin faayidaa tokko hin qabu. Miskiina namni hin dagate. Kan namni quban qabne hiyyeessa harka qalleessa nama akkasiisan gargaaru doo namni tokko sin beekin. Ofuma keetti ilaal waan gaarii hojjette waan gaarii si qunnama. Hojii gaarii hojjette waan ati hojjettu hundi barakaa qaba, keerii qaba. Waan gaarii si ta'a jechuudha. So na argaan isin fayyadu ijoollee wal gargaara biyya keessa biyya alaa ta'atiin gandummaa waliin qoodina dhiisaa gandummaa kalli walli maal isinii godha gandummaan nama fayyadu bar. Nuti wanni gandummaaf miti kan dubbannu waa'ee Oromummaa yeroo hunda waan rakkoo keessa jiruuf rakkoo biyya keenyaa dubbanna malee waa gandummaa miti. Waa'ee Oromummaa dubbatu kun gandummaa nama hin godhu. Ani waa'ee Oromoo qofarraa dubbadhan beektan. Gandummaa osoo hin taane kuni waa'ee gabrummaa uummata kiyyaati. Kuni rakkina hin qabu. Gandummaa jechuun isa tokko ol kaasanii isa tokko gabbuusu. Ani Wallaggaan ol ka'a, Arsiin gabbu'aa, Shawaan ol ka'a, Jimma gabbu'aa. Akkasi gandummaa jechuun akkas miti. Oromoon wal qixa. Quba kanaaf kana waliin dabru. Kanallee agartanii waliin hundi isaatu waliin dabru. So Oromoo jechuun kan isa akka kanaatti. Isa kutaa waliin qoonu. Inni politika ilaalcha politika kabraa qabu kutaa wal qooduu hin jedhamu. Ilaalchi politika rakkoo qabu anaa fi abbaan kiyya amma garagara jechuu dandeenya. Ana baa'oo ta'uu danda'a, kafaa ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Innis kabraa ta'uu danda'a. Kuni adda nama hin qoodu. Qoqqoodamuu hin jedhamu kun. Ilaalcha siyaasaa jedhama kun. Ilaalcha siyaasaa jechuun atis kasitti tole deeggarta, anis kasitti natti tole deeggara. Garuu ummootu gabrummaa ummata kiyyaa dabarseetiin hin kennu. Gaafa dhaaba fe'ee deeggare ummata kiyyaa akka inni gabroomu hin barbaadu. Kun waa'ee gandummaatii miti. Walittis nama hin buusu. Ana abbaan fedhe biltiginnaa miti cimliqinnaa yoo ta'e saayiba yoo ta'e hojii jiraate rakkina hin qabu. Ilaalcha siyaasaatti malee rakkoo biraa wayii walirraa qabna. Oromummaa walitti qabna, biyyummaa walitti qabna. Waan baay'ee walitti qabna. Ilaalchi siyaasaa immoo rakkoo hin qabu. Waan guyyaa tokko dabruudha. Siyaasni waggaa dheeraa nama fudhatu. Wanni waggaa dheeraa fi umrii kee guutuu sitti fudhatu Oromummaa keetti. Siyaasni garuu yookaan waggaa 5 jijjiiramta yookaan waggaa 2 yookaan waggaa 10 yookaan waggaa 20 bara tokko nama jijjiiramti homaayyuu miti. Kanaaf jecha waliin jibbina. Bara haaraa bara jaalalaa godha. Eega bara haaraa jennee eega kabajachuun kennan ollee waan haaraa haa kuni wal jibbuu miti. Amma ijoolleen kenna miidiyaa kanarratti kun Arsii jedhaa, kun Shawaa jedhaa, kun Harargee, kun Jimmaa, Wallaggaa, Booranaa wannummaan tokko nafu waluma fixa. Miiningilasii kan qabu kun. Akkas osoo hin taane wal amansiisu yaada wal mormuun rakkina hin qabu. Ani yoo amma nama tokko deeggaree ati nama tokko deeggarte rakkina hin qabu kun. Anis Oromoo atis Oromoodha kasii ta'e deeggarta. Garuu wal jibbaa addaa fiduu maaliif barbaachise? Wal gaarrifatu waan adda addaa waan hin jirre walirra kaa'uun sharrii walirra kaa'uun. It is nothing. Waan akkanaa kun faayidaa hin qabu, hiika hin qabu, meaningless. Waan akkasii keessaa baya. Akka namaatti of laalaa bas akkuma nama ilma namaatti of laalaa ilaalcha siyaasa keessanii ka dhuunfaa keessanii rakkina hin qabu. Suni ilaalcha keetii isiniin jedhaa kun gorsa obbolummaa Reedii Adam Tube bara haaraa sababatee isin gorsuudha. Ani kan isin waliin ture Reedii Adam Tube namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti kabajaannaaf kennaa kabajaan isiniif deebisa. Inboxii adda addaatis namoonni naa ergitan. Sa'aatii qabaadhetti isiniif deebisa. Sa'aatii yoon qabaatin immootu na of kolchaa isiniin jedha. Yeroo qabaadhetti isinii deebisuuf yaala. Rakkina jiruuf hello WhatsApp
tekstii bichaadha bilbiluun dhoorkadha. Fayyaa naa ta'a isin jaaladha isin kabaja ayyaana gaarii.